السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومدخينا ومدك ورمرا خلين بحفيد يجرتن خيسنو ورنا إياه فتن هدو قلتو مارسين جتور بعدا. الحمد لله قلوب يا ليلاتين لا به إيمان قامس قاعد درانتي سامزان ركوتي يبا سودانين هدمي أمان تناس كأنه إيجان أبدي شوجين هاسوي بودا هدمي ركوم إفيدو بعزني ربطو وخانون وعاصتي متون نما يسوع أكن ما يسوع أركو راهن كي أكستينغا بيا خلي خلين بيامس مرجع وبي داتين دين بي تبيون بيامس كا نوجرا جتولا أتناف من يوم مدعاء سجلين أتو خيسني أمس لما تاسر دي بودا إسني خني دفع كم بون قولي هدو الفتا هدو بلتوما نموتا إجنا ربتني يسوي كم جريتني غير قرتن هدو خيسن يورب بشيء حالا ما خيس جروبا وقاين تسقبين خيس رفتي كروجي سين ديبي سجنتا ولا تكوبيسي سجنتا سنرتي نموتا هدو بلتي فتو برباد فرازيرا وربي خيسادس وربيا يرى على جلوس جولا تنافون قباب دمتي هيدا الرابع خيو سجلي سنة تادني قالتوما سنجة شوربادا ومني نمني في لاج راجون هنقم في تيوري كباتوس نما كباتشوتو كمي كرجر خانه جيدان نجا سيفتني إن شاء الله ولدتي بننجا قالتهم أمان تناس كأنه إيجان أبدي شوجين هاسوي بودا هدمي ركوم إفيدو بعزني ربطو وخانون وعاصتي متون نما يسوع أكن ما يسوع أركو راهن كي أكستينغا بيا خلي خلين بيامس مرجع وبي داتين دين بي تبيون بيامس كا نوجرا جتولا تناف من يوم مدعاء سجلين أتو خيسني أمس لما تاسر دي بودا إسني خني دفع كم بون قولي هدو الفتا هدو بلتوما نموتا نجنا ربتني يسوي كم جريتني غير قرتن هدو خيسن يورب بشيء حالا ما خيس جروبا وقاين تسقبين خيس رفتي كروجي سين ديبي سجنتا ولا تكوبيسي سجنتا سنرتي نموتا هدو ولا تيفتو برباد فرازيرا وربي خيسادس وربيا يرى على جلوس جتولا تنافون قباب دمتي هيدا الرابع خيو سجلي سنة تادني قالتوما سنجة شوربادا ومني نمني في لاج راجون هنقم في تيوري كباتوس نما كباتشوتو كمي كرجر خانه جيدان نجا سيفتني إن شاء الله ولدتي بننجا قالتوما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرتسوني فايجرو أكم نجيا فيادا بقر وجراتني سنين جنة. إيجا عران تنا أكم بيك كمتي دمشر ماركي آدم نموتي بيخا دمشر ماركي سنرتي انتس دابني دبچو بربانا duraan dursee sharmarkeen hidhaa boosaatiin baga gammaddan baga manu gammanne isinin jenna
hedduu takka jechuudha viidiyoo nuti gallakkisne irratti hedduu takka namni nu gaafachaa jira nu yaafachaa jira sharmaarkeedhaaf hedduu namni yaaddawaa jira eessa dhaqee sharmaarkeen eessa gahee hangam takka hidhamee hidhaa hoo maaliif hidhamaa akkam ta'ee jettanii hedduu yaaddawtanii rakkachaa jirtanii khanumarra dhaabbadee taraanis komantii teessanii fi yaadeessi yaaddootan warri keessaan nu bilbilee nu gaafatuleen hedduudha. Sanumaafin as bahee dubbachuu barbaade jechuudha har'aan tana dhugaa yoo jenne hedduu takka yaaddoone intilleen hedduu takka yaaddoone hedduu takka rakkachaa turre har'a garuu bahuu isaatiin alhamdulillahi rabbil aalamiin baga gammannee isiniin jenna baga walumaanuu gammannee egaa sharmaakeen bahuudhaan namni hundi gammadee jira namni guyyaa jahaffaa irratti bahee hedduu takka nama gaddisiisaa gabbahee rakkina isaa himachuudhaaf qabame jechuudha. Amma durallee qabamee ture. Egaa Abdishooyin interview isa godhe booda qabame. Interview Abdishoo sanirraa booda qabame jechuudha. Sharmaakeen qaama qabame guyyaa jahaffaa isatti hidhaa keessaa bahee alhamdulillahi amma immoo bahee jira. Galanni karabbiiti. Sharmaakeen gargaaramee jira. sharmaarkeen naam jechuun namaatu ja'a sharmaarkeen gargaaramee jira miliyoona meeqa gargaaranii maarreedhaa waan hedduu takka ja'anii sharmaarkeen garuu abdishoo irratti wanni inni dubbatee kallattiin nama na gargaare namni na gargaare ni jiraadha akka waliigalatti jechuudha namni hundinuu bika takkatti namni gargaaree goofindi banamee jechuudha maaleen keessatti qabamee kallattiidhaan akkasitti namni gargaaree hin jiru garuu namni dhuunfaa na gargaaree jira hajee jechuudha namni immoo gizee odeessan jechuu komantii jalatti illee kanuu barreessanii nam takka jechuudha hedduu takka namni gargaareeni miliyoona ol namni waan hedduu takka haasawaa jira jechuudha isa gizee gaafanne garuu namni nama hanga xiqqaa takkaatu isa bira dhaabate kallattiidhaan na gargaare malee akkasitti goofindi keessatti maaleenii goofindi banamee maaleenii walitti qabamee maarree hajoosan hin jirudha inni hajee jechuudha. Okay, maaleen hin gargaaramnellee hin jenne miliyoona ol maaleen isa gargaaramillee hin jiru jechuudha. Gargaarame garuu immoo warri gargaare atattamaadha namni nama takka jechuudha hanga sanis hanga muraasa jechuudha nama takka nama dilallee miti namni hangisan hanga xiqqaa tokko jechuudha nama hanga takkaatu gargaareen jechuudha dhuunfatti garuu akka ummanni hawaasni yaade san himta hawaasni akka yaadu jiru maallaqa guddaa gargaaramee miliyoona ol ha gargaaramee waan akka goofindi banamee maalleen achi keessatti walitti qabamee kallattiidhaan akka gargaaramee jechuudha sanii miti nama dhuunfaa nama takka jechuudha ka gargaareeni yaa umara kon qabu namni rakkateetuma inni illee asirra bahee inshallah rakkina isaanii baha ni baataa sharmaakee ammallee yeroo muraasa bootatti inni bahee ummataadhaaf sagantaa guddaa baaseetti ummataadhaaf ni ibsa rakkoo keessa ba'uun amma rakkoo callisiisee namni gizee rakkoo kana keessa bahee waan deemuuf san harka ta'e inni nu gabbee ummataaf ni ibsa akkana ture jedhee ifaan isaa irra dhageenya jechuudha. Inshallah wanni kun irra dhumtu malallee ni deebisaniif jechuu jiranii baallama ammallee qabaniif jiranii inni eegnaa waan wanni harka ga'e hin jiru gana wanni takkaleen harka hin geenye ani immoo kana sodaachisu jiru maal ni beektaa gaafa Hamzaa Sheekh Jaabir irratti gabbee rakkina isaa dubbatees ni hidhame ammallee Abdishoo irratti illee gabbee rakkina isaa gizee dubbatee illee ni hidhame arrammoo nuti illee gabbaasnee isaa viidiyoo xiqqashoo takka sharmaarkee qabaddeetiin dhufee jira yoo hidhamee hin beeku jeetii xiqqoo sodaachaa jira garuu immoo rabbi irraa haa qabu maaliif rakkoo gabbee rakkoo isaa himachuu irratti uggulama hidhamee jira oggusadee isaatis gizee gabbaatee rakkoo ta'e dubbattee ni hidhama jee waan yaadu jiruuf jecha immoo waan godhuu dandeenyu hin jiru rabbi irraa haa qabu tahee immoo hawaasa isaaf yaaddawee isaaf rakkate kana tasgabbeessuudhaaf dirqama inni yaada isaatii fi hidhaarraa bahuu isaasan mirkaneessuudhaaf viidiyoo kana xiqqoo qabadee maaliif nama hedduu takka rakkachaa jira jechuudha namni hedduu takka cinkachaa jira sharmaarkeen akkam ta'ee amma maal balleessii hidhamee maali rakkinni waan hedduu takka ja'amaa waan jiruuf jecha hawaasni kun komantii fi kallattiinis namni nutti barreessaa nu dawwalaa waan jiruuf jecha saniif viidiyoo tana qabadee rabbi immoo sababaan ani gabbee viidiyoo tana maxxansetti akkan hidhamne rabbi sirraa haa qabuun jaa egaa sharmaarkee aadamii nama inni hanga gargaare tokko hanga galatoonfatee jira hedduullee hanga nama na cinaa dhaabbate jecha isaanillee himee jira sanirra dhaabbannee nutillee nama san haalaan galatoonfachuu barbaanna maaliifi
qoonqoon tamtuun mi'aawa jennaan ta hogguu beeleytu harkattee jaan hogguu beeleyte waan fedhee yoo argatte hedduu mi'aawaa jechuudha nyaanni akkasaniin mi'aawu hin jiru addunyaarra haala anatii beelee nyaata yoo argatte hedduu mi'aawa ጊዜ ካኒ መረጣ ጊዜ ቤለቀም ጊዜ ቁፋ ቀብዱ ኛታ እኒ መረጣው ከኒ ሚያው ከና ሚያው ገሩ የሮ ቤልቲ ጀብዱ ሲጅርቱ ቆንቆናት የሮ ሰናርከተ ሐከሰኒ ሚያው እንጅሩ ሸርማርከኒስ የሮ ጀብዱ ንትጅርቱ ወሪ ሃንገ ኢሳ ገርጋሬ ኸና ሄዱ ተካ ኢራሂሌ ዱበተ ሄዱ ተካ ገለቶን ፈተለ ሄዱ ተካ ነመነጭና ዳበቴ ጄ ኢሳን ሰኒፍ አናነቴ ዱበታ ጀቹዳ ወሪን ሃንቀሰን መቃሳኒ ስኒፍ ኸኛ ወሪን ኢሰብራ ዳበቴ የሮ ኻተተማ ጀቹዳ የሮ ኢኒ ለፈጅሩ የሮ ዱራርት ጀቹዳ ጋፋ ሐምዛ ሼክ ጃብር ጀቹዳ ረኮሳ ኢፈባሴቲ ኻተተማ ጀቹዳ ወሪን ኾኒ ወሪን የሮ ሰኒን ጀቹዳ ተተማን ጅና ዳበቴ ኡመንዲ ኹኒ ገልሞ አዴሮ አህመድ አመሌ አደም አመሌ በለቲ ተኝተካ መቃ ኢሲ አዝጀለቲ ትቆ ሂምበርባኔ isi isan hanga kana jechuudha Saudi Arabia irraa jechuudha baay'ee takka isin galatoonfanna takka galatooma takka nu galatooma sharmaakee bira dhaabbattan jechuun akka uummata Oromoo walii galatti yookiin muslima hunda bira dhaabbattanitti hedduu takka nama rakkata bira dhaabbachuun hedduu takka bareedaadha hedduu takka galatooma hedduu galata keenyarraa ammoo rabbii birarraa argattan irra caala rabbiin zajaa keessan dachaan isin yaa hafalu خيسافو وري سعودي جتشودا سعود عربية خيساتي نمني أكا بيا فرنجي تيمتي سعود عربية نهالان أكا ملتي دلغاني مالك خنفيداني خانو ما أكسي ساني اللي تاتو نما ساني ركتها ساني بري حالا نمني دابتو شرمار كيك أفو سونتاني ركتها هدو إتوبيا خيساتي غرغارة مخيسا ورين دورا غرغار ساني قد إرغو ور سعودي خانا جتشودا ورين بيا عربا خانا جتشودا حالا نسنغلتون فنا مكا ورمو بوتوتي نسنغلتون فنا نفجرادا hedduu takka nuuf jiraadha hedduu takka isin galatoonfanna hayyagaa warreen Minisootaa keessaa isa gargaare jechuudha yeroo isa warreen cina dhaabbatee Minisootaa caaltuu nuuree obboleeyyan Muniir Shaafii Muniir Studio obboleeyyan isaa nama lama akkasuma ammallee Jasii akkasuma ammallee Daraartuu jechuudha baay'ee takka isin galatoonfanna nuuf jiraadha hedduu takka isin galatoonfanna zajaa keessa rabbiin isin yaa hafalu dachaa rabbi isin yaa hafalu isin janna kunillee Minisootaa irraahi baay'ee takka isin galatoonfanna hedduu takka nu galatooma hedduu takka yeroo saditti jechuudha warra isa dhaqqabe keessaa jechuudha isaan kana jechuudha baay'ee takka isin galatoonfanna nuuf jiraadha yaa dhugaadha galata keenyarraa galata sharmaakeerraa argattanirraa karabbii guddaa karabbiin dachaadhaan akka isin deebisu abdiin qaba rakkata akka fedhe yoo bira dhaabbatillee irra deebiitiin jedha rakkataa takka bira dhaabbachuu jechuun rabbii irra dachaa rabbiin jedhee jira dachaa rabbiin isiniif deebisa galatana ilma namarra kan rabbiitu caala keenyarraa hedduu takka galatuma egaa dhuguma tarabbiitii caala isinillee rabbiif jecha kannattanii saniifuu hedduu takka galatooma zajaa keessan rabbiin dachaan isin yaa hafalu jannata isin yaa godhu jazaaki ammallee jechuudha kanadaarraa immoo namuma takka kanadaarraa namni kuni nama tiktok irratti haala beekamaati sheeka tiktok araada isiidha baay'ee takka si galatoonfanna araadaa teenya hedduu takka galatoomi hedduu takka nama jabduudha araadaan tunillee maaliif tiktok irratti hedduu takka gizeen aneeniin hordofaan beektaa isi tiktok irratti hedduu takka waan hedduu takka gizee daleeduniin agara galatoomi siin janna isaan hanga kana jechuudha warreen sharmarkee aadamu yeroo sanitti waan qabuun jechuudha ni jirra jaanii waan qabuun atattamaan jechuudha erganiif warreen hanga kanaa jechuudha warreen hanga kana ammoo nuti baay'ee isin galatoonfanna maqaa sharmarkeetiin maqaa Oromoo guutuutiin hedduu takka nu galatooma hedduu takka nu jiraadha hedduu takka isin kabajna hedduu takka isin jaalanna jechuudha arraan tana sharmarkee dhaqqabdan jechuun akka Oromoo guutuu dhaqqabdaniitti baay'ee takka isin galatoonfanna ammallee warreen biraatii jira warra if qabeef jechuudha sharmarkeedhaaf yeroo sanitti yeroo rakkoon guddoon itti jirtu sanitti Oromoon guutuutti if qabdeefi jirti si gargaarra yaada joon si cinaa dhaabbanna yaada joon if qabanii fi turanii immoo laakiin guyyaa lammeessaa jechuudha manguddoon sharmarkee fi haadha mana isaa jechuu seenuudhaan
waliigalan jechuun takka dhagahamte. Egaa waliigalan ja'an namoota if keessa deebi'ee jechuudha. Garuu immoo akka yeroo san waliif galanitti dubbii san akkasitti hin dhumanne jechuudha. Rakkoon ammallee itti fufaa jirti jechuudha. Rakkoon akkuma gaafa saniitti jechuudha. Manguddoon jidduu seentee walitti isin araarsina wali isin taasisne jaanii wal hin taane.